Askesa namni kan biraan warreen muddatee qabdan raachii lakkoofsa tokko barreessaa jira. Abbaan yoo moderatora naa kennan nan galchaa. Argaan jira waan ta'eef. Okay, thank you. Abbaan welcome. Jira kuma from la warri diaspora mali nu gargaaru dandeessu seetan jarri amma like namuma afaan oromoo dubbachaa jiru hunda sassaabanii gubaa jiru bakka afaan oromoo dubbachuun hin danda'amu like diinummaan kana caalu jiru qabsoon kana caalu hin jiru jechuudha hundumti keessan warri diaspora especially warra Ameerikaa keessa jirtan Ameerikaatti ofiisii torba qabu DC irraa qabu Los Angeles irraa qabu ofiisii torba ofiisii isaan irraa qaban ammasiniif nan erga isin appiil gootanii namni 50 wal ijaartanii otoo deemtanii wanta ta'aa jiru wanta godhamaa jiru otoo isaaniif ibsitanii akkaawuntii keenya hunduma deebifachuu dandeessu jechuudha. Nanuti waggaa baay'eetti dhamaane waa balleessinee miti seera qaba TikTokiin seera qaba community guidelines qaba isa dabarree miti. So namni afaan oromoo haasa'u hunda blog godhu taanaan maaltu jira kan biraa diinummaan kan caaluun jiru nutis waan itti dhamaane akkasitti halkan tokkoon dhabuun qabu jechuudha. Ijoolleen keenya Ameerikaa jirtan kana gochuu dandeessu. Amma baay'ee TikTokii keenya kan cufaa jiran maaliif seetan? Otoo nani Ameerikaa ta'ee jiraadhe yoona narraan cufan. Maaliif narraan cufanii? Vaalii qaba citizenii Ameerikaa ta'uun. Amma Itoophiyaa waan ta'eef omaan fidanii otoo cheekiin godhuun kan cufan nuti biyya gadaanaa keessa waan jiruuf. Hundumti keessan warri Ameerikaa jirtan kana nuuf deebisuu dandeessu. Nuuf deebisuu qofa miti. Nuuf deebisuu qofa otoo hin ta'in kana ijoollee kanaan dura kanaan booda jiranis akka jalaan gubannee gochuu dandeessu jechuudha. Ijoolleen immoo akkaawuntiif jettanii namni jedhina namni ati nama guddaadha bakka waan baay'ee si dabarreerraa amma callee bakkaati. Akkaawuntiif jennee isa dhiisi anama waan tokko siif faayidaa injifataa agarsiisa yoo ta'e injifataan sirriitti nama beekaa achirraan maal jedhee namoota qopheesseen jira namoota barbaadaa sinillee petition goone farramne akkuma kana qaamaan namni dhaqeellee akkaawuntii ijoollee warra jalaa cufame warra gurguddaa kana kan kee kan maagii kan abbaa abdii kan soolan fajjijiru ijoolleen jechuudha. 500 400 kan gubate jiraan isaanii maal goona jedhee fuudheen deemaa jedhe achi booda emailiidhaan illee attaachi goone ergina akkuma kana karaa dhaabbata TikTok direct ofiisii illee deemne itti himnaa jedhe. So anamma injifataa keessaan fudhadheen jira lakkoofsa isaa WhatsApp quunnameen jira keessaan si erguun hin daaraache yoo barbaade baay'ee ila wanta beekuu qabdan tokko wanta gochaa jiran keessaa tokko amma TikTokii algooriizimiin TikTokii odeeffannoo qabatamaan isinii kenname al tokko raachuu maamleen hin jeeqin yeroo tokko odeeffannoo qabatamaa marrajaa qaba abbaabdi maaliif gadi hin buustu marrajaa qaba jaalle nyaataganya marrano itti fayyadamuu qaba nuti qoosaarra hin jiru bara abbaabdi maamme dubbatoma isa guddaarra nakaayi thank you marrajaan amma qabu marra qaxxitaa jechuudhaame odeeffannoo cimna isinii qaba egaa odeeffannoon amma qabu akkaawuntii kana maaliif cufaa jiru akkamitti cufsiisaa jiru yaa jam akkaawuntiidhaaf boonye lafarratti lola jiruuf boonye waan findeeti yoonadee araadaa lishurmaa hidha qibsiisi kan namaa over the game hoinesu imummaa kee dhuftee nu boosee numtisin nurratti aboo nutu fachiisi naa la'abuuk I am professional oromummaa akkasimi boo'icha qofa godhu oromummaa hiirsa aboo tish ummata keessa dhaabbeesiin haasaa jira mal maammee makiinaa na nyaachiftee olte kunni waliin turi jeetti shilislis yoo waan fudhanne nagaan
Raachatti deebisi. Raacha dubbatu. Raachatti fuuf. Raacha ni turtii isaa diimaa bobeessee jira baasee. Yaa dubbadhu. Wayi maamne. Raacha dubbadhu. Raacha sagalee keenya dhagaartaa? Okay. Ne Scorpion hin bu'e. Maa bu'e Scorpion? Scorpio deebii gali. Jira Scorpion jira. Itti fufi Scorpion. Me akkasitti taa'u Scorpion mee itti fufi mee. Waan godhu Scorpion. Ilaali waan qabatamaa walii himuu wayya jamaa. Yaa akkas godhee. Antini keessaa namni walitti qabamee dhaqee akkaawuntii guddaa bansiisuu danda'a bansiisuu hin danda'u. Achi nooreensiin jedhee bar hin danda'u. Sii galee akkaawuntii yoo bansiisuu ta'e illee yuuzar neemii si gaafatan isaan. Anaan na gaafatan ankeezii raachuun itti achi noole Mubaarek argeera akka mana Mubaarek galee viidiyoo banee waajjira deemee jara wajjin haasofnee foormii isaan naa kennan illee itti agarsiise. Foormii sana an deebisuu hin danda'u. Rakkoo akkaawuntii hin qabu. Garuu isa amma namni keenya gurmoofnee akkas goonee ijaaramnee irratti cufsiisnaa kan jedhu poolisii ati ijaaramtee irratti cufsiisuudhaan biyya kana keessatti konfiraansii si gaafata. Maanni akkaawuntii keessana driving laayisensii dudduubaa fi fuuldura isaa gashuu qabda. Free speech obboleessoo. Namni akkaawuntii lafaa ol ka'ee sirratti hin cufsiisu biyya kanatti. Hin danda'amu akkas miti. Karraachoo trademarkiidhaan aan jedhan. I don't know. Utuu irratti sirratti hin cufamiin dura raachuu waan ati goote. Waan ati agarsiiste hin beekwan. Trademarkii jechuun fakkeenyaaf ijoolleen shamarranii yookiin namoonni kan biraan fakkeenyaaf meeshaalee akka Gucci haa ta'u, Chanel haa ta'u, wanna biraandii gurguddaa qabu. Inni agarsiistu taanaan inni sun detect godha algoritmiidha. Nama miti kan cufu. Siistamichumatu cufa. Detect taanaan jedhan. An kana erge raachuu gatiin hin beeknee fi isanni post godhe sananii dhaqee gadi fuudhan. Intellectual copyright violationidha jedhan isaan. So copyright violation gaafa ta'u foormii kana guutiiti kottuu deebisinaan jedhan. Ani immoo raachuu miti. Foormii sana guutee deebisuu hin danda'an. Tokko naa jedha achitti naa qabadhu. Lammata nama loogoo fakkeenyaaf loogoo namni riippoortii sirratti godhennaan awutomaatikaalii sirratti cufama. Aguma namni riippoortii sirratti hin godhinitti. Tokko sii galee namni sirratti riippoortii godheera taanaan sirratti cufama. Trademarkiin sana tokko. Amma fakkeenyaaf viidiyoo fa'aa buusnee nuti amma kan OMN nama fakkeenyaaf niwusii OMN post goona yoo ta'e achi warri OMN copyright report yoo nu godhan akkaawuntii sana take down godhu yeroo si cufu copyright jedhaman. So yookiin loogoo sana dhoksuudha. Kun YouTube irratti illee hin dalagamu. Inuma beektu warri Ameerikaa jiran John Paul fa'aa warri miiliyoona tokko followers YouTube qabanii dogoggoran gaafa wanta biraa biraandii biraa bakka biraarraa fuudhan yookiin cover godhu hin dhoksu blur godhu malee. Scorpio. Elaa. Amma fakkeenyaaf raachuun bakka bu'ummaa yoo siif kenne lafa jirurraa jechuudha akkaawuntii isaa kanaaf jechuudha. Achee deebisi gashiin. Dhaggeeffadhu. Waan dubbadhee xumura. Bakka bu'ummaa siif kennuu ni danda'a. Bakka bu'ummaa siif kennu suni wucci guddaa ministeerii chaappaa rukuchisiisee sitti erga. Ati bakka sun buutee gaafachuu ni dandeessi. Sana mitiiti ID waan barbaadde hojjisiisuuf ni dandeessaa jechuudha. Sittan hima kaanii mitiiti jechuudha. Kanaatiifi bakka bu'ummaan yoon qabaate gaafadhu jara bakka bu'ummaa namni onaa kennu biyyarra rakkoo jiru kana wucci guddaa ministeerii chaappaa yoo rukuchiisanii translate ta'ee dhufe waan nama kanaatiif falmuu danda'a jedhiitii dhaqiti gaafadhu anas hin jedhe yoo sun danda'ame bakka ijoollee kana hundumaa bakka bu'ummaa yoo sii kennanii falmitee fi deebisiisuu fi dandeessaa jechuudha iddoo jirturra. Galatoomi sanyii waan Scorp jedherraa anis waan tokko dabaluu barbaada. Innis suuta wal dhaggeeffannee walii galla. Ilaa yooma wacnee dhannee namarratti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkaawuntii namichatti takka jala taatu takka nu taatu takka deebiraa taatu sana ol namni riippoortiitti godhameen jiru keessan ture. Akkaawuntiin akka qalleettiin gubatu riippoortiidhaan. Garuu
waan tokko jira fakkeenyaaf akkuma obboleessi keenya jedhe sababa qaba maaltu nu waarniingii kenna jalqaba waan irratti riipoortii irratti godhame mikinaata qabaachuu qabu yeroo riipoortii irratti godhanu fakkeenyaaf sirba wayii irratti ijaarame akka dheengadda makayyoo san dhibbatti isa shakkaan maaliifi sirbi kun akkas jedhanii riipoortii yoo godhan gara tiktookiin ofuma isaatii fe'ee ka'ee akka namni itti fayyadamu godhee ka'ee deebi'ee immoo riipoortii namaatiin nama balleessuu danda'a. Waan qabatamaa malee calluma jedhamee riipoortii godhamee akkaawuntiin cufamee hafuun jiru. Banama na jalaa akka nama yeroo torbaffaan na jalaa cufametti danuu kuloo beekaan isin beekaa hedduu dubbifne bilbila jaraa anaa namannaa kenname achi. Namni naa kennamee jennaan itti naasaa ture beekan ofii isaatiin gidifaan jechuudha dee walii galuu dandamnetti. Namichi kadhumuraatiif sii deebiseera. Lammata bilbila kee ol kaaftee hin agarsiisin sochiin taan hin agarsiisin waan dukkana keessa jiru wayii socho'u waan ijoollee fakkaatu hin agarsiisin waan hedduu natti hima namichi beekaan hin beekaas jedhee yoo jiraatte beekaa. Kanaafi calluma jennee yeroo keenya gubuurra riipoortii yoo nama tokkotti gochuu yoo jenne waan dogoggoraa kijibaan jechuudha. Sirbi kuni sirba uummata keenya irratti hawaasa keenya irratti rakkoo fiduu fi rakkoo akkasii fiduu maal jedhame sirbicha irratti riipoortii godhame akka namichi sun achirraa ka'u gochuu waan akkasii yoo ta'e malee callisamee lafaa ka'amee uummata kana balleessuu qabna jedhamee riipoortii godhamee wanni badu jira natti fakkaatu akka yaadutti akkan immoo kanaan dura argettis akkasatti fakkaata akkamiifuu yaada iskoof kana nu qabadhaa jechuu barbaadete walumaa galatti. Ela mube akkuma sagaleen kun dhagaaman seena jedhee nabdan elaala dhiiroo community guiding jara warra kana waajjirri isaaniidhaaf mubee sumate sila argite sana kana guddaamtu warra jarri maal jedhan dhageessetta yoo ta'e